fakkaatu akkuma waliigalaatti kan akkamiin ilaalta? Tasfaayee galatoomii nuti barattoonni kutaa olaanaa kana akkuma waliigalaattu akkana nyaara guutuudhaan ilaalla jechuudha. Maaliif ni beektaa? Tuffii nuti barattoota kutaa olaanaatiif qabanirraa kan ka'e yeroo hin beekamne jechuudhaan fatanaa ta'e qamma nu dursiisaa jiran jechuudha. Kanaaf jechuudha mootummaan kun tuffii nu qabu tana dhiisee qormaata kana yoo kan nu taate nuti ejjennoo karaa lolaatis fiina jechuunis akka yuuntaa sanatti hidhannee lola bannachuu biitana keessatti. Kanaafuu mootummaan kun yoo kana gahee barbaadu taate dafee amma qormaata nu dhiyeessuu qaba jechuudha. Obsineera obsa keessa darbee gabbar fakkaatu. Biyya tana keessatti namni obsa akka barattoota kutaa olaanaa qabu jiru jechuudha. Maaliif jennaan fatanaa kana yeroo hin beekamne arraas boru jechaan nu dursiisaa ilaas afne jechuudha. Kanaaf amma mootummaan kun amma tamaayyii obsa fixannee jira. Yoo amma hatattamaan qormaata kana nuuf finne taate nuti immoo hidhan. Fi maaltu furmaata gama keetiin asumaan sagantaa keenya goolamna? Furmaanni amma jiru amma hatattamaan qormaata nu dhiyeessu deebisaa hojii. Maaliif jennaan irra baay'een keenya waan lafa turreef jecha haa sekshinii isaa irraafatee jira. Haa lakkoofsi isaa irraafatee jira. Even haa mana barumsaa kam akka barachuu tureefaa irraafatee jira. Namni kanaa irraanfate waan birate kam yaadachuu danda'a. Kanaafuu qormaata amma hatattamaan deebisaa hojii nu kan nu qaba. Nuti obsa fixannee jirra amma tamaayyii barattoonni kutaa olaanaa.